Ililbee waan biraa waati kumaa fe naa obsi agaraa waati kumaa fe mee obsi agaraa. Kana jalqaba ifaati rakkinni maayidhaa dhufa bal'inaati. Misaalu kana jalqaba ifaati rakkinni maayidhaa dhufa bal'inaati. Dukkantii dhabamte warra rumaa fee duruu sidhaan qabee bal'inni sii dhufe. Dukkantii dhabamte warra rumaa fee duruu sidhaan qabee bal'inni sii dhufe. Dukkana bariisa ifa booda jira ililbee waan biraa waati kumaa hafe naa obsi agaraa waati kumaa hafe naa obsi agaraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoodha. Yaa Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaadha. Galatooma gaa warreen gartee ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan kanaaf baay'ee sagalee taa'aa jirtanii ulfaadhaa galatoomaadha. Kana caalaallee gadi baatanii lallabuufiin baay'ee barbaachisaadha. Namni achi keessa dhumaadhaa jiru kun foon keenya dhiiga keenya lammii teenya garaa nama nyaatti kanumaaf namni hundi gadi bahee dhimmamee fi dubbata. Galatoomaa jechuun barbaachisaadha. Haa ta'uuti ijoolleen tun falli isaanii maali amma dheengadda namoonni gartee dheengadda asirraa jiilli deemee Saudi Arabiyaa seenessan jechuudha. Jiilli deemee Saudi Arabiyaa seenessan wanni inni gaafachuudha dhaqe mootummaa Suudiitiin maallaqa nuu kanni nama ganaa Itoophiyaa irraa daangaa kee cabseechi seenu sirraa eeyinaanii. Kaas keessa maneedhaa jiru kana hoo akkamiin godhaa jennaan kana nuun galchuu janiin. Asumaanarraa baasaadhaa jeeti asumaanarraa deemaadhaa jeenitti suuta firraa jarasaatti ergee ijoollee xixiqqoo isaa sanitti ergee akkasiin xayyaara irra dachaatee galtu godhee jechuudha. Wanni itti sababni isaan deemaniif dhimma biraati kan isaan dubbatan ammoo waan biraati kan isaan gubbatti ol banii as gubbatti ol banii namaa himan waan biraati kan isaan dhaqaniif ammoo dubbii biraati sadaqaa kadhachuu dhaqan jechuudha. Namoota ganaa achi deemus irraa eeyinaati maallaqa nuu baasi jedhin. Kana qofaa miti. Ammallee ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu itti mallatteessanii bira galanii ijoollee maneedhaa keessa jirtus ta Saudi Arabiyaa keessa jirtu akkasitti akka hin baacha keessa isaan baane itti mallatteessee bira gali jechuudha. Jiilli deeqasan jiila itti mallatteessee biraa dhufe irraa tokko. Naaman hagaa kana. Maal ijoollee gana biyya ta'e sanachi seentuun firraa ina maallaqa nuu kanni jechuun maal jechuudha. Taas keessa jirtu nuu galchidha moo ijoollee gana biyya ta'e itti deemtu sirraa eeyinaani maallaqa nuu kanni jechuutu dursa. Mee jiraan tana akkamiin godhaa jeen tamaneedhaa jirtan hoo narraan fuutanii jennaan tana nuun galchuu janiin. Gaafana ijoolleen tun zeegaa kami gaafa san zeegaa kam keessaa dhufte zeeginnata kami matti ijoolleen tun namoonni bakka san dhaqeefuma salphise dhugumatti salphina ajaa'ibaaf salphise salphina ajaa'ibaa seenaa jalaa illee bahuun ta'anii seenaan kun ijoolleen tun achi keessa dhumtee banuma baddi garuu namni kun seenaan isaa maqaa isaa sanii wajjin maqaan isaa san ganaa maqaa nama biraatti lachi dabradhaa deemee jiru. Ustaaz oggaa jennu nama hunda nama hedduu yaa malal. Nama amantii muslimaaticha keessa hojjara sanii wajjin dhaqe oggaa jennu nama tokko lama yaamne akka amantii muslimaatti yaame jechuudha. Namoonni amantii muslimaa baatanicha keessa lixanii ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu irratti afaan mootummaa taatanii harka mootummaa taanitti mallatteessanii dhuftan seenaan isin yaadata. Rabbiilleen isin taajjaba gara rabbiitti illee osoo harkaa jirtanii warri jallina yaaddan jechuudha. Warri osoo quraan harka agartanii quraanni keenya jallina hin dubbatu quraanni keenya haqa malee cubbuu hin dubbatinaa ja'a shira hin yaadinaa ja'a shira akkanaa kana keessa warri galtan inshaallah rabbi biratti illee jazaan hirkattanii jechuudha. Amma immoo nurraa galchaadhaa jennaan kana nun naquu jetti jedhanii biraa galan jechuudha. Carraa ijoollee san dhaqanii jaallaaluu dhabanii galee carraa ijoollee san dhaqanii jaallaaluu dhabanii galanii jechuudha. Carraa ijoollee san maneedhaa keessa dhaqanii dubbisanii mootummaa Suudiitu nu dide yoon ta'an mootummaa Itoophiyaatti isin dide jedhanii biraa galuuti dadhabanii jechuudha.
rakkoon isaa ittiin dhaqanii fi rakkoon achitti isaan mudatti garagara taanaan itti mallatteessanii kunaadhu muyyan itti mallatteessanii bira gala itti mallatteessan jechuudha. Kana qofaa miti Oromoo warra hojjetaa mootummaa ta'e hojjetuma mootummaa kamana keessa jiru raga jalqabi. Osoo ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoodha nama 100,000 ol nama 100,000 ol osoo mana Suudi Arabiyaa keessa dhumaadhaa jiru ala jiru kamaneedhaa keessa jiru osoo dhumaadhaa jiru du'ee awwaalcha dhabaa jiru nama caasaa mootummaa ta'ee isin keessa deemu akkaataa itti oljee isin dubbisu hin qabu safuudha. Akkaataa inni itti oljee isin hojii dubbatu mooraalii hin qabu. Deem ijoollee Suudi Arabiyaa baasii nu qottu jaan. Ijoollee Suudi Arabiyaa mana hidhaatti baasii nu qottu jaan. Kana jechuun amma gaa mootummaan isin jala teessanii gibiratti kafalaa jirtan kun mootummaan isin jala teessanii dibicha keessa harkisanii kannaafi jirtan kun hojjettoonni mootummaadhaa achi keessa osoo fira qabdanii achi keessa mootummaa kana jala ustaanii teessan kun awwaan isin taatan Allah wala rabbi naa beeku rabbi isin adammaysu rabbi mana isin kadhatan waan biraa isin hin jiru rabbi isin adachiisu yaa Oromoo dhabar isinis achi keessa jiru eega isaan ijoollee mana Suudiyaa keessa jiru hidhaa keessa jirtu Oromoo jennaati Oromoo ta'uu dhabdeeti maatii keetiif dirmatuu dhabde obboleessa kee obboleettii ta'e lammii ta'eetiif dirmatuu dadhabdee ammoo gaddeemta uummata keetti irraa gibira guurratta dibicha naayii kiyyattaan callaa midhaanii naaqee jechaan jirtaa jechuudha. Oromoo kallattii sadiin duguggaa sanyii sirra deemaadhaa jirti. Kallattii sadiin duguggaa sanyiidhaa ifa baatee sirra deemaadhaa jirti. Osoo beektu du'igaa yoo gartee narraa dhaabi jechuun yoo dadhabdanillee osoo beeytanii du'a. Osoo beeytanii duguggaa sanyii isinitti haa dhuftu namuu boolla bakka jirtanii qotadhaa. Duguggaa sanyii immoo isinii dhufu jirti. Haati ilmoodha warri ijoollee Suudi Arabiyaa keessa maneedhaa keessa fira qabdan. Boolla qotadhaa ijoollee teessaniif silaa boolti ijoollee teessanii qotamtu hin jirtu isin boolla qotadhaa isiniif isin teessi duguggaa sanyii nurrattas deemaadhaa jiran duguggaa sanyiidhaa akka ajaa'ibaatti mootummaan kana dura dubbatamaa ture akka mootummaa Abiyyi Ahmad kana duguggaa sanyiitiif tolchee bareechee uumee kalaqee isinii dhufe hin jiran dhugumaan isin hin jiruun isin hin jee maaliif ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtu mana hidhaa keessa jirtu ala jirtu miti 100,000 hoggaa jenne gaafa 100,000 kana mana Suudi Arabiyaa keessatti guyyaadhaan halkan halkaniin du'aadhaa deeme awwaalcha dhabaa tallaaja guuraadhaa deemame ijoolleen achi keessa jirtu sadarkaa carraan isin bahuudha hin jirtu carraan isin bahuudha. Ijoolleen tun dhukkuba feestaalarraa guuraa jirti kalloon isaanii akka jirtu garagaltee jirti kalloon qaama isaanii jijjiiramtee jirti ijoollee. Tapha bareedutu hundi dhukkuba guurtee jirti ijoolleen babbareedutu hundi dhukkubaatu akkasii bareechuu jira kalloon isaanii akka jirtutti bifa biraa taatee jirti jalaan mallee miilli isaanii wal madaawaadhaa jira irra deemaa laala. Ijoolleen achi keessa waraabdee galakee kaan mataan isaa shirtee jira kaan ammoo kafana dhabeeti feestaala gurraachaan awwaalamee haqaaramee ijoollee keessa taanamne dhufee irraa gabbaasu jiru bakka itti salaatan gartanii mana hidhaa keessatti irra salaatu jiran mana hidhaa keessatti nama du'ee mana hidhaa keessatti irra salaatu jiran maalitti maran feestaalatti maraniiti irra salaatu jiran kana ol xiqqeenyi Oromoodhaaf hafe ni jira silaa Oromoo himachuu baanne irra wayyuu rabbi jaadha kana ol xiqqeenyi hafe ni jira. Namni kanaaf gadi bahee sagalee ta'uu dadhabe namni gadi bahee mootummaa kana dura dhaabbachuu dadhabe inni qawwee harkaa qabdu waan kana dhaga'uu dadhabeeti miti inni qawwee harkaa qabu kan uummata Oromoodhaa qe'ee keessa jeesaa jiru kun obboleessa isaa obboleettii isaa yoon ta'an lammii isaa yoon ta'an kan namni qawwee hidhatee bosona keessa dhaabbatuuf kana halkanii guyyaa uummata isaati jedhanii dhaabbadha uummata kiyyaaf dhaabbadha juu kanaatu uummanni inni dhaabbatuuf san feestaalaan maramee kafana dhabee carqii itti maramtu amsoolaa takka dhabeeti feestaalatti marameeti manuma hidhaa keessatti irra salaatu jiran manuma hidhaa keessatti irra salaatan jechuudha ol kaanii feestaala uffatanii mallee irra salaatu jiran obboleessoo laala mana hidhaa bakki itti awwaaluu deeman bara ammaas hin jirtu bakki itti awwaaluu deeman hin jirtu bar irra salaatanii bira tatta'an achuma bira tatta'an namni reef kanamaa bira halkan tokko oolee bulee jirtanii laata yoo isin himanoo tilmaamtanii namni reef ka bira bulee beeytanii isin reefki isin bira lama oolee beeytanii reefki namaa sa'aatii lama keessa garagala bar fooleen isaa halkanii miti sa'aatii lama keessa fooleen isaa garagaluu dandeessi namni mana hidhaa jiru san foolee san keessa bulu jira jechuudha foolee nama du'ee san namni beeytan yoo jiraattan halkan lama bira bula halkan sadii bira bula obboleeyyan kiyya kanaatu jira kunis kun dhukkuba wal faale qabadhu kanaas kanu bolaaxaan isaa yoon ta'an siraamika yoon ta'an bolaaxaa yoon ta'an sibintoon isaan irra bulan san irraa dhukkuba guuru jiran feestaala irraa dhukkuba guuru jiran hanqina nyaataatiin dhukkuba guuru jiran hanqina bishaan dhugaatiitiin maal guuru jiran dhukkuba guuruudha jiran yaaddoo keessa isaan yaaddaniin sammuun isaanii hundi sammuu dhabaadhaa jirti jechuudha
dhukkuba ajaa'ibaatiitu ijoollee san seenee jira. Ijoolleen san ijoollee baraaramtu miti, mana hidhaa keessa hin jirtu, mana qiyaamaa keessa jirti. Ijoolleen hin baleessu, ijoolleen kanaaf dhumaa jirti. Kanaaf yaa akka Oromootitti yoo gadi baatanii dubbachuu dandeessan tokko kana. Duguuggaa sanyiitti sii deebi amma. Duguuggaa sanyiidha. 100,000 mana hidhaa keessa jira jenne. Oromoo xiqqeessuun nama rakkisu tana dura jiraami wanni Mallas Zeenaawiin Oromoo guddoo tana xiqqeessuun nama rakkiftuu jiraami. Ilmi isaatti dalagu jira ammaan tana ilmi isaatti dalagu jira. Lafti Oromoodhaa Oromiyaadhaa tun bal'oodhaa jennaan xibbisuun nama rakkisuu jemmallee walitti deebisuun nama rakkiftuu je. Ilmi isaa dhufee walitti isinii deebisu jira. Mallasaatu keessaa deeme Tigraayitu keessaa deeme malee sirni bakkuma san jira, sirnuma santu jira. Sirni tarsiimoo isaa qabatee itti deemaadhaa jira. Maarta filaanii duraan isin gadi baatanii sanii miti. Maarta filaanii ajaa'ibaatti isin irra dhufee jira jechuudha ammaan tana. Kanaaf yoo gadi baatanii yeroo ammaa kana ijoollee saniif sagalee ta'uu dadhabdan